Tigrayin tuqaje an osonin injalatinin seenaa jeeni namicha nageenya ka Kenya kan William Ruto terge ani arra isininimne abiyyi Eltira sodaatee jira Somaliland deebu jira Somaliland do isan kadhachu jira arra isininimne sigal asimo Eltira fi fanno qeensota meeqatti ergan gaafa inni Gondar dhaqu duru abbootii siyaasaa abbootii qabeenya Washington DC tana yoo bakka isin feetanitti isin wajji mari'anna Washington DC taatus Ingiliz taatus bakka isin jettani dhufnaa jani fannoo as kadhachuutti hin jirani sigale isin tuffeenyo isin kadhata abbaatuif mara jeebofti isiniif tuffachiise isinii ijoollee teessa mee paartii mormituu ta Amaaraa ta Zammane Kaasee arrabsitu arge mee paartii mormituu ta Tigree ta Gabratsiyoon arrabsitu arge mee warra biyya alaa jiru kana deeggartoota wantaa jira deeggartoota warra abiyyi wajji hojjetu kana hedduutu biyya alaa kana jira mee isaanii fannoo arrabsu arge akka deeggartoonni Daawit Ibsaa marroo xiqqeessu marroo walgeessaan dhaqinaaju marroon Amaaraa wajji walteejee olola marrotti oofu mee deeggartoota Daani'el Kibret deeggartoota Amaaraa ka Daani'el Kibret khagartee Oromoo wajji waltee Maalii wajji waltee jee Zammane Kaasee irratti olola oofu tokko as kennu hin jiru jechuudha sigale si jechuudha ozoon teetiifuu qaama keetittuun araaramin shayxaanattiin araaramaa shayxaanaan gartee na araarsi ja'aa jettee kaatee gartee mararallee kasilaa taa'ee daadhii isaa ol qaqqabu fuutee deemtaani Daawit taa'e mariin amma duraa eessa kutte jee namni si gaafatu hin jiru silaa mariin gaafa ililli gootan eessa kutte mariin gaafa ati masara kophaa yaamantee maallaqa fudhatte sun eessa kutte sigale haya wadala abbaa wadalaa dhiiftee wadalaan akkamiin mari'atta shayxaanticha silaa uzoo marii taate shayxaanticha malee kun wadalli nyaatee dhugee ciisee dhuufuu yaasu malee waan gubbaa shayxaantichi telefoonaan itti himu malee maal harkaa qabaaye aba Shimallisii wajjin mari'adha jetta mee maal harkaa qaba wadaltichi mee maal harkaa qaba hibeeyta namaachi kaayyata ergamtuu namaati sigale mee maal harkaa qabaateeti sigale amma wadaltichi kun gartee tanaan ati wanni ati deemtuuf namni tokkollee hin galle an sirrinaa galee jira Oromoo tana burjaajeessuu deemta Oromoon maqalbii takkaan waboo tanattichi deebite sigale amma siriira qeeroo khalafaa ka'e ka yuunivarsiitii keessa lafaa ka'e kana akkamitti Oromoon gartee humna taati akkamitti Oromoo wal dhageessi osoon akkana jiru yoo marroon faan magaalaa seenan aangoon ittiin kennanii kanaas rakkisu jira obboleessoo sabaaf qabsooyite yoo aangoo qabsooyite please aangoon ati harkattu hin jirtu anuu waadaan siiseen akka ati aangoon harkattu wallahi gubii gati haram rabbi si godha aangoo sigale haram rabbi si godha akka ati aangoon harkanne waadaan siiseen maqaa rabbiiti haram rabbi si godha dhiisi nama burjaajeessu arra silaa yeroo joollee gartee barattoota joollee ilmaan miskiina sigale amata meeqa jee Biraanuu Naggaa gartee boonee gartee akka joollee waraana yaatu akka joolleen if jibbitee gartee kara makalaakiyaa yaatu akka gartee hiyyeessi qaraasifate hundi boo hoggee haala mijjeessan silaa arra tanarraa dubbachuu qabdan silaa arra tana ajandaa godhachuu qabdan ajandaa biroo affiddanii tana dhaamsuudhaaf yaaluun tanaaf sagalee ta'uu dhabuu akka namni gartee isinii kana ajandaa godhatu haala mijjeessuun sigale kun hagam takka gartee akka isin dhimma keessa malee dhimmi Oromoo isin rakkina nama harkisiisan ummanni keenya
if eeggachuu qabdanii if eeggachuu qabdan manguddoo takka takka dhamaate takka daawwidiin manzaraa yaatu ta biyya tana irraa hanga dalayde si dalayde manguddoo waan dalaydeef galatoomi ammaaf afaa walii qabaddu jii qabsooti itti fufii uleen isin harka jirti uleen qeyroo harka jirti isin gartee ka qaallicha kana aangorra geeyse isin hagartee barraabaari wal qoode isin wal dhageeffachuu dhiisee hogganaa keessan dhageeffachuu dhiisee Oromoo biyya qabate maaliif biyya qabate miitirqishoo biyya qabate jee dubbii dibbeetume sadarkaa namichi kun akka isi yuunivarsiitii fixuu osoon hin taane yuunivarsiitii keessatti umrii teessan fixattan kan ifirra murteessisiise isinii jechuudha. Qeeroon biyya keessaa tokkummaadhaan ka'ii falmadhu jechuudha. Nuti yeroo hundaa'u sagalee sii taana. Dheengadda gaafa barsiisotaaf sagalee taanu mindaan barsiisotaa dabalamnaan nuti wanni nuu dabalamin jirtu isinumaaf gammannee jechuudha. Doktorotaaf sagalee taane doktoroota gartee mindaan dabalamee fi tajaajilli addalleen isinii godhama jedhanii gaafiin isaanii gaafii addunyaan guutuun irraa dubbattu goonee jechuudha. Waa takka waan hin goone galatoomallee jedhanii ibsallee nuun baaf nuti irran kaayyan barattootaas har'a isin cinaa jirra. Sagalee isinii taana qabeenya hanga qabnuun isin duuba dhaabban sigale heera kana sarrasiisuu haysiisuu danda'uu qabdan piippiin amma har'a waan haasoytee jira tuwwaccee ustii maal keessa jirtii miti zimbiloon jedhanii isin koflu jiran hoggii jaawar poostii godhee sagalee isinii ta'u tun maal fiddiitii kana godhatan sigale humna teetti garsiiftu malee kabajaan hin jirtu humna garsiisuudhaaf tokkummaa si barbaachisa. Maarree Oromoo hiree tanaan nu harkaa hireen nu harkaa baatu hin jirtu. Sheexaanaa kutee nageenyi nu dhufa malee. Sigale. Tana irra walii gali. Namni amas 8 biyya san bulchee gaafii takka si hin deebisin amas 8 bulchuus gaafiin inni si deebisu wanni inni si dhaga'u hin jiru. Abiyyi sabboonummaa keessatti hin guddanne. Abiyyi gartee akkaataatti sabboonummaan dhabamtu akkaataatti sabboonummaan zeero deebitu akkaataatti gartee ummanni Oromoo sirriitti uffatamu namichi lubburraa tuffata ummata Oromoo. Uti gaafa jala yaanu sanis hayyoota achi keessa jiru san abdannee hayyoonni kun abadan namicha kanatti hin dhiisu jennee jala yaa'u turre malee eega uleen guututti isaa harka deebite chuma jalaa dhaabbanne jechuudha. Nama Oromoo caalaa tuffatu hin qabu qaallichi. Sammuun isaa mililikii biyya jaare bara biyyi nama arra jaarraa 21ffaa keessa sa'aatii addunyaan kompiitaraan haasoytu keessa dhaabbate mililik bara dukkanaa ka maqaa isaatu barreessuun beeyne san faarsu sigale hiroon kee eenyu sigale namni addunyaarraa jaba'aa ka ati dinqisiifattu eenyu yoo jette nama kompiitara tolchee nama ifaa kana tolchisiin injuu mililikii siin jaa sigale dukkanti dukkanuma fakkeenya godhatti sigale nama akkasiitu biyya tana hoogganu jira nama gartee saba kanaaf kabajaan qabne kanaati ilma Oromootu biyya qabatee maarree biyya qabatee jettee gartee dallaalonni abbaa qabeenyaa ka miidiyaarra jiru amma warra miidiyaarra gartee Oromoo biyya bulchuu jira maarreen nu dhufu jira miidiyoota kana juu kana dallaalota abbaa qabeenyaati sigale walaa shabboo miidiyaa qaallicha foon uccuu segaa sandiisi sigale foon taa'usan kagammee fi injuu san sanirraa eegali guutuu abbootii qabeenyaa bitatee jechuudha bitamtoota Oromoon jala yaatanillee hin dhageeffatina walaa hanga OMN hin baatutti bu'aa takka hin qabdu sigale bu'aa takka hin qabdu maaliif jaawar peejii isarratti goggogeef amma duraas waa'ee Abiyyi irratti jaawar dhageeffachuu dhabneeti khasaarre dhageeffadha eega khasaarre aanan hangaafe ol qabatan jennee Abiyyi jala dinneeti waan ol qabnu dhabnee biraayaan arraas wan eega jaawar miidiyaa kanatti dhiisee peejuma isa goggoge if eeggadha namni kun waan nutti himne tan arkuu jira jechuudha sigale
tanneen gartee bitamtoota waa takka wanni isin raayidanii jirtu namni qulqulluun gartee waboodha ka lubbuu sii kennee sii qabsaa'u jiru siyaasaa ta'e ka tarkaanfachiisu jiru kun warri siyaasaa ni jira jaawar kophaa deema maarree deema gaafa wayyaaneeti kophaa deeme wayyaaneeti eenyu hojii diige daawwit akkuma arramarroo dura dhaabbatu kana jaawar dura dhaabbachuu ture gaafasiis akkuma arra miseensota saamarroo arrabsiisisu kanatti jaawar arrabsiisisu ture akkuma marroo jalaa dhagaa guuru kana jaawar jalaayis dhagaa guuruu ture akkanuma mee kijiba warri jettan na dhaaba akkanuma qeyroo darak farakataan qeyroo bilisummaa oromootti baasa farakataan qeyroo bilisummaa beeraatti baasa farakataan qeyroo bilisummaa miitirqishootti baasa sigal farakataan nu jaareja farakataan miitirqish jaawar kanaa unaa uumee jee jaawar hin fudhatu ilma kiyyaa isuma kanaa unaa guddisee jee osoo abbaa dhugaa ta'e marroo ifi ihjee dhalee aabaa'oo keessatti hadhaadhiyyee guddisee dura dhaabbataa jechuudha ilma mallasaa kan mallas guddifatetti marroo gurgurachuu barbaadaa jechuudha osoon gurra isaatiin dhaga'u waan abiyyi karoora abiyyi osoon gurra isaatiin dhaga'u oromummaan biyya diidii sabboonummaan oromoo biyya diidii sabboonummaan oromoo sabboonummaa qeenxeedha oromiyaa wanni je'amtu hin jirtu oromiyaan daangaan qabdu abbaan fedhe keessa deeme akka fedhe godhuu dandayaa osoon gurraan dhaga'uuti marroo dirribaa kalakkii oromiyaa oromoon lafa qabdi aada qabdi safuu qabdi biyya qabdi qabeenya mataa isii qabdi qabeenya firratti abbaa ta'uu qabdi gaafi qabdi gaafiin isii deebuu qabdi hajuu kana dhiiseeti namicha oromiyaan gartee daangaan qabdu wanni oromiyaa jedhan hin jirtuu diiguu qabnaa kilaastara shanitti adda baasee oromiyaa tana gartee taan soomalee hiree taan amaaraa hiree taan affaarii hiree nama isaan daangeessu kanaaf adda fuudhee waan oromiyaa jedhan tana facaasee sigale oromiyaa daange malee yii godhee jiraachisuun qaba hajuu kana jala deemaa jechuudha. Himemma kun diina oromooti moo sigale hoogganaa oromooti jaarsi kun. Mee asumarra dhaaphaa laalaa yaabbulee jenna. Asumarra dhaaphaa laalaa. Saniifuu ummanni keenya wanni godhuu qabdan manguddoota naganaa waan isaan deemaniinis tanaan hin burjaajeena anamma wanni hin dhufeef manguddootana waa fida wallaahi billaahi la hangan takka sammuuti ya keessa hin jirtu nama isii dhaga'u jiraao nam tokko ka isii dhaga'u hin jiru nam tokko ka isii dhaga'u jiru garuu sabni kiyya gara laafeessi kiyya maqaan abaa hojii amu kana faayyaa maqaa haafaa hojii kana faayyaani gartee kana laaltanii akkam burjaajeene already ari'amanii jiranii maal harkaa qabdaa mideemasii jeeniiti amma abbaa wadaltichaa dhiisee wadalticha xalayaa barreessaa jechuudha meegaa wadalticha kana waan ati irraa fiddu qaanii uffatteetuma deebitamaa dhugaan siima qaanii uffatteetuma mararrallee qaaneessiteetuma qaanoytanii salphattanii xiqqaattaniituma jechaatan malee wanni isin fiddan hin jirtu. Abiyyi waan marii jaan dhaga'uun fedhu. Abiyyi waan nagaya jaan dhaga'uun fedhu. Mootummaa waliin bu'insaan jiraattu. Warra ministeera nageenyaa hidhee bar. Ni gahaa nageenya buufna kajeen ministeerticha ifii waraqaadhaan muuti. Ati ministeera nageenyaati. Nageenya lallabii. Bakka nageenyi jiru hunda nageenya faarsii jeeqanii fi xalaayaan muuti. Ministeera nageenyaa jee muuti. Ay hujiin tiyya nageenya lallabuudha. Ijoolleen jabaattee jirti. Sigale beegii keessattuu fixuu dandeenye sulultaa keessa fixuun akkamitti danda'amtii miti. Wal fixu taati obboleeyyan lamaan idduutti gartee nageenya haa bu'u kajee terroristi jee hidhaa jira bar taayee danda'a. Beeyta. Hacaaluu hundee isaa Oromoo idduutti nageenya haa bu'u jennaan ajjeesee bar. Maali nageenyummaa isin lallabdan jee? Amma nagee dhayxanii yoo itti haasuytan qaallichi huluma sa'a 12 sirraa banu tanaahu sirraan banu taayi daawwitiif sa'aan sin kadhadha.